Akkam jirtu hordoftoonni koo mee yaada baadiyyaa dhuunfaa keessan keessa teessanii intarneetii addunyaa irratti hunda caalaa saffisa qabu yoo fayyadamtan fiilmii sa'aatii 2 daqiiqaa tokko keessatti buusuu dandeessu yuutuubii 4K kallattiin yookaan laayivii hordoftu kun hundi istaarliinkiidhaan danda'ama. Garuu Itoophiyaa keessatti seeraan ni ayyaama gatiin isaa meeqadha? Har'a waa'ee istaarliinkii afaan Oromootiin waliin ilaalla. Istaarliinkiin tajaajila intarneetii samii yookaan ispeesii irraa dhufudha. Kaampaaniin isaa kan Elon Musk yookaan SpaceX dha. Intarneetii keebilii yookaan faayibarii dachee keessa deemu osoo hin taane saatalaayitii kumaatamaan lakkaa'aman kan samiirra naanna'an irraa dhufa. Kun immoo bakka gaarrenii fi baadiyyaa keebiliin hin geenye hundaaf furmaatadha. Mee Itiyoo Telekoomii fi Istaarliinkii wal bira qabnee haa ilaallu. Itiyoo Telekoom magaalaa keessatti gaarii ta'uu danda'a, garuu Istaarliinkiin baadiyyaa keessatti saffisa faayibarii magaalaa caalu 150 hanga 300 meegaabaayit per sekendii kennuu danda'a. Gama gatiitiin Itiyoo Telekoom jetti birrii 800 hanga 1000 argattu. Istaarliinkiin garuu meeshaa isaa qofti naannoo doolaara 350 yookaan immoo birrii 40,000 oliidha. Kaffaltiin ji'aa immoo naannoo doolaara 100dha. Hamma ammaatti mootummaan Itoophiyaa yookaan Itoophiyaan Communication Authority'n Istaarliinkiitiif hayyama guutuu hin kennine. Kanaafuu meeshaa kana biyya alaati yookaan Keeniyaa yookaan Ruwaandaa fiduun seeraan nama gaafachiisuu danda'a. Hamma hayyamni dhufutti of eeggannoo guutuun gochuun barbaachisaadha jechuudha. Waliigalaan Istaarliinkiin qonnaan bultoota, daldaltoota fagoo jiran, namoota hojii onlaayinii hojjetaniif jireenya jijjiiruu danda'a. Garuu hamma seeraan Itoophiyaa galutti obsaan eeguun filannoo gaariidha jedhee yaada. Isinoo maal isinitti fakkaata? Mootummaan Itoophiyaa Istaarliinkiitiif hayyama kennuu qabaa? Gatiin isaa madaalamaadha? Yaada keessan kallattiin yookaan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.